maaluma maal na badhaaste hawwiin way hinuman gammadeen ani mee kanan jedhu durumaan iyyuu humaan akkasitti yeroo koo gubaa ture akkamitti banamanne kun immoo anoo waldaa jedheen amma kana cal jedhee taa'aa ture hin banamu inni kun immoo kan yee wow badhaasa hawwiitii inni kun hundumtiyyuu utuun duraan akka isheen naa daawwalteen ishee faana sokkeera ta'e yoona soorome eessa ga'een ture mee qoy saatii bareedduu kana wow attamitti cufama maal bareeda wayyoo Dibora na daawwalte hello Dibora jirtaa Dibora nagaa keeti galata Waaqayyoo Dibora jira yoomin badee jira no akkamatti nagaa keedha miti akka durii seeti anoo ammoo giftii koddoo kaleessaan jiru maal jechuudha ta'e nageenye ani kun makaleessaa miti amma nama haaraa ta'e hin jiru maal argatte wanta hin argatiin hin jiru dhiisisa kan koo ani mee kana siin jedhu maal gochuu waldaan dhufne ammoo sinittiin kolfee no isuma dhugaa sinittiin kolfee mee dhiisime haadha koo ani kana siin jedhu tokko jechuudha yaa Dibora mee na dhagaye waa tokko sitti hima ani jechuudha yeroo duraanii hiriyaa tokkon qaba isheen Hawwii jedhamti hawwiin kun yeroo baay'ee kootu nabra oolii nabra turii kootu naan jetti hojii baay'ee hojjetti hojii gurguddaa baqaa suuqiiwwan gurguddaa qabdi makiinaa qabdi fooqii illee ijaarsisaa jirti kan si garramu nama gooftaa qabudha isheen gooftaa maali kan jedhamu kanan beektu yaa giftee ko isheen cal jetteedhuma kunoo Waaqayyo suma lafaa fi waaqa kana uume qofa beekti kanarraa kana fi gooftaa qabdaa maaliidha inni jedhamu dhiisimeechi nutti haafu maal akkas jettanaan jettaayi qoymeessa isa naa ta'in sitti madda elaayyuu Dibora na dhageessaa achi maallaan jette kootu na bira turii naan jette achumaan booddeetti jedhee didee jechuudha yeroo duraanii achumaan booddeetti yeroo hunduma daawwalte na kadhatti nan dide kootu makiinaas yoo ta'e kan koodhaan lafa barbaade si keessa hojii dhuunfaa mataa keetii kan koodhaan si bana naan jette achumaan booddeetti lakki jedhee didee amma garuu isheen naan jette reef kana naa galee amma meedhiismi waan argadhe badhaasa isheen na badhaaste jechuudha akkan godhee sitti himuu qabu ka amma nan daawwalee fi achumaan booddeetti kootu naan jettee waldaammoo yeroo tokko nan dhaqaa yeroo tokko nan dhaqa akka duraanii yoon bizii ta'ee dhaquudha baadhee jechuudha waldarra fagaadhu naan hin jenne isheen baqa hojisiifan bananaan jettee baqa isheedhaaf daawwalee jennaan iyyuu baay'ee gammadde beektaa achumaan booddeetti immoo birri 100 immoo akaawuntii koorratti naa dabarsite achiin booddeetti immoo har'a jechuudha kaleessa immoo jechuudha wantini warqii harkaa jettee sa'aatii jettee qubeellaa jettee akkam godheessitti maayisa ishee naa bittee naa argite baay'ee akkam godheessitti mame achiin booddeetti baqa amma gara fuulduraatitti immoo jeesiifan bananaan jetteerti maal naan jetta reete amma kan
nama amma kana akkasitti na jajjabeessu kana dhiisee yeroo hundumaa mooldaatti argamuun baay'ee waan naaf hin mijanneedhaaf yeroo tokko dhaqaa yeroo tokko moojii kooratti moobiizii ta'e hojjechuun barbaade. Nan gaddaa hin gadditaa silayyuu bar guddina namaatti namni gammadu hin jiru. Guddachuu kootti gaddite nagaan naa ta'e naan bilbilee lammaffaa nan gadda jette maaltu si gaddisiisire? Nama gooftaan qabnetti hidhachuu keetu nama gooftaan qabnetti hidhachuun gooftaa dhiisuu jechuu miti bara. Atu bor amma har'a malee ati iyyuu bor dhuftee na kadhatta amma jedhi nagaan naa ture. Guddachuu kootti silayyuu akka hin gammanne beeka. Naan daawwaliin lammaffaa nan gadda naan jette bakka kana booddee nama tokkoyyuu hin barbaadu hawwiirraa kanaaf. Naga'ee bakka nan gadda naan jette wal argina maal naagu ta'ee si arguuf si arga ni bilbilaa si faana haasa'uu sitti badeeti sayyuu wal argina naan jette. Diboora na dhaggeeffadhu ati ishee duriidhaa garuu ishee dur beettudha beektu ishee madaashi sitiin qeeyyaramee miti ganaadha barammayyuu hin qeeyyaramne ganaa qeeyyaramee guddadde yeroon achi ol ba'u na argita. Kanadha bakka maali ishi bakka yeroo biraat naa daawwaluu dandeessa. Ani siifan daawwala kaardii barbaadde sii guutuu nan danda'a. Waan barbaadde nu sii gochuu nan danda'a. Kanaaf eessa jirtaati? Ani kinoo mana keessa taa'ee kennaa isheen na badhaasteen ilaallachaa jira. Bakka maal gootaree akkam godheessitti maa waan kee wadhii waanan isu waliin wallaalee. Dhiisikaa akkasikaa kinoo nama jechuun kana nama akka koo kana nama hawwitti hidhatedha. Guddachuu jechuun akkasi. Kana bakka amma chaa'oo jedhi nagaanaa ta'e fayyaanaa ta'ii yoo barbaadde immoo siin daawwala ishii kootti wal wajjii man hawwiidhaan. Siifuu nan gadda naaf hin gaddi ta'e choo ati silayyuu guddachuu kun jaallanne chaa'oo giiftee ku achumatti narraa godhee jiraadhu. Chaa'oo gudiin nufe nan gadda maaltu nama gaddisiisa. Anu badhaasuma isheen laalaattee yoo ilaalladheen quufne ilaalladhee quufaan jiru. Inni kunis sira anu kana duraanu tokkoyyuu hin qabu. Tokkodhuma isaayyuu hin qabu. Isumana amma kan maali naafe kan mormaa fi kan gurraa naafe. Ishee immoo birrii 100 irratti dabarsitee arti miti. Itti nan bitadhe kana booddeeffataa zanaa jedhee bakka akka warra kaaniitti waan baay'ee naafa mallee amma isaanitti dabalamuuf waan baay'ee naafa. Kanallee dibachuun qabaa. Inni iddoo kanatti dibatamu tokkos maal jedhama waasa? Kuulimoo maalii jedhu isallee bitachuun qaba. Anoo silas waan dibatamuun beeku waan kaawwatamuun beeku faashiniin hordofu faashiniin hiriyoonni koo faashinii hordofu anoo wangeelumaan baadda. Kana booddee moo ana kana booddee ana kun kana booddee akka barbaaddetti hin jiraadha. Shittoomii qanaa bitte yaa hawwi waanuma hin jedhu qabu akkuma tas eebbisuun qabu. Amma kana booddee daawwalee fi wajjin taphadhee waliin haasa'uun qaba. Biis faana ta'uun qaba. Hawwii faana biisii ta'uun qaba. Nama akkas oolmaa namaaf ooleef amma kana dhaatii anuu beekaa torbee kana moojii banachuun qaba. Hojii koo baqqaafataa godhee banadhee birrii 100 narratti dabarsite kana booda rakkina maalaan qaba.